yaadi hojii manaa jedhiin mirgaa rabbii hojii manaa ta'u. hojii manaa ta'u ishee galee. Is bareeddu karoo nama duwwaa jiru bisteen tafaggarin maal gochuu asaa taata bareeddu. Shoobinni kun uummata akka isa seemaas waa mi'a maaliin hojjaan gurra garaagarummaa kan qaban biyaas. No, jaalalli intanii osoo hin ta'in keessa sii galee miti. Akkuma inni dhiisetti jechuun isuma waliin ciisaa na yaadatta rakkoo hin jiru. Inni illee si waliin ciisaa maakii haa yaadatu. Kabbaan nuufamii anaafsi amma osuma jammarreeyyuu la osoo dhamma kun sii galee miti waan hin taane osuma jammarreeyyuu anaafsi haddii ta'a anaafsi jidduutti sii galee miti guyyaa maraa caqicciqii uumama atilleen naa bira atilleen narratti Duraanii jaalataa miti. atilleen Duraanii jaalataa miti. Atillee duraan isa jaalataa miti biqala. so guddaa ulfaata kana jechuun ati taasifaa murinii Sirratti narmuuti seera seeni. anamma yoo waan ta'e yaadullee Kaayitiin gireef tana nama gaarii nama daba qabu hin jenne maal? Isin nama daba qabu sii galee bakka jaalaa kana immoo jaalli injifata. Akka seenteetti jedheera. Jaalli si injifataa beetaa miira kee kana nama gaarii kana beetaa hamaa jiru si jilbisiisaa beetaa saayi. Awwi ittiin tuni wallaahi awwala osoo akkas jaalsanna jaalatte haa taaggalee saayi. Amma garuu anyways atilleen ilma dhiiraa waan taateef taasisaa bareeda kennuuf ishee. Rakkoo maal si fakkaate bro? Ani sila akkasii si jaalatte sanitti ka taaggaltu ta'e. Akkana jaalatte jedhi gaa. Yaa akkasuma siin jiraani. Taaggaltu jechuun yoo namni tokko badee jiraate siingila jiraate siingila keeti jiraate haa taaggaltu rakkoo hin jiru si galee. ስለዚህ namni tokko siingila hin jiru sa'a kana. Taaggaluun bakka bu'aa hin qabne taaggaluun faayidaa hin qabu. Maaltu beeka sila waan rabbi ibsa? Waan rabbi maa rabbi beeka rabbitu beeka namuun beeku rabbi gadi tammoo namumatu beeka. Angaafi si agaafa dhugu Oromiyaa. Waa rabbi jedhanii karaa ciisan hiree intala. Yaa rabbiidha karaan ciisanii isa kanaan dhiisanii jettee beektaa Oromoo. Yaa rabbiidha karaan ciisanii garuu isa kanaan dhiisanii. Siin jedheera na. Yaa maan ati. Yoo barbaachisaa ta'e koppii fuula kiyyaa tuyini rasii lattafa waliin jiraan dhabe. Wayi namni fuula namaa Kilaasii keessan fatoo kiyyaa muudaa akka shaarukitti. Maati fuula salaalte jaalatte Oromiyaa? Innillee yoo an fakkeenyaaf yoo kee akkas goone innis kaayisii akkas gochuu Atamma Oromiyaa asaadhiisi mucaan adda jira. Tasmaamee gabu. Atireef ishi jetteertaa mi'am. eenyu ishi jedhu Tuyini. hin jenne lakkaan yoo meeshi siin jedhu. Wallaahi billaahi kun jala dhugaati. True love guys. Kana jaalli taabu. Wallaahi billaahi kana ani harafti nu kadheera. Namni wallaahi billaahi jedhamu subhaanallah. Badai naamanii bisa. Dhageetta Oromiyaa. Wayi. Haga inni gara ciqincuutti si galeemi. Haga inni Gara la chibchibii goonutti ima idaani miti. Inni eegala gaafa. Kanaafiyyuu Shantama indan daabare ibsayyee osoo danda'ame sila rakkoon. shantama jechuun maali? Shantama jechuun maali? shantama jechuun. Yaani yaada tokko simaddi yaada Shantamaan fotoo kiyyaanaa jiraattu. What I'm talking about, guys. Maal haasaa ture. Jechi namaa iftimeetti namaa kun jijjiiramaa. Amma shantama si gaafate daabu. Keep going. Oromiyaa. Shantama maraa siidaa teera shantama. Shantama siidaa teera shantama.
Kana jechuudha sitti horaa jira. Shantama manaan si ilaalee persentii shantama si ilaalee shantama suuraa kiyya jedhu. Laa suuraa keetti tokko basi jechuun qifii keessa dedda yoo na yaadu asi kiyya das nama jaru das saayidam. ani amma garaa si nyaadhuree dhugaa rabbii yooni si yaadadhee yaada keetiin miidhamu. Dhageetta Oromiyaa. Waan nama lawaa ariifaa dhugaa. Fardi biraan ati dhalaa miti dhiira indee osoo amma dhalaa ta'e rakkisaa dhalaa mandanne itti dhalan. Garuu ilmi dhiiraa shari'aan afur qadiini. Oromiyaa. Shari'aan afur baay'amu jechuun ilmi namaa martuu garagaratti yaadatiin. Tokko kan afur fuudhuu barbaadu jira tokko takka fuudhuu barbaadu jira sun garaagarummaa qaba. Dhagahi Oromiyaa. Gaafa tokko barbaadu mala mi'aati garuu. As na dhageeffadhu. As gargar. Ila fardi biraan gaamalee waraanu si galanii. Ammaati. Persentii shantama argatteerta. Pikchariin ta'ee zaahira ta'ee persentii shantama natsaa argatte si galee kana booda ofiitti geeffadhu. Hojii manaa keeti. Kana booda pikcharii akka boonu illee jiru. Jaalala dhugaraa boqisaan lawwiitu kana ba'a. Isaan kan jedhu amma ka isi amma chaachaa dhufi amma chaachaa jiraattu nama mul'ataa jira. No, ani namni wal jaalatu akka hin dhabne bichaasa. Ana sirraa maal agarra? Dhomta qabu agarra. Ati yoo barjaa yoo kana jechuun baribsaachina. Yoo arga yoo wayya sotaan argatte wayya san dhiisaate lamaan walumaa fuutaan isaa bu. Ibsaa kasii ibsaa wayita akkana kanarraa lau jettee si wara. Akka tikirraa gorre beekaa akka tushee kayyuu dhiyeessuuf galgee abadan gitti turaan amma aan dhufa ijjeesa malee ibsaa malee jettillee haayikii buuta malee lammaffaarratti taan akka bubaa keeraan buusu nan beeka seenaa. Subhaanallah. Izni gaa nama kiyyaadee kama isaatiif kama isiitiif. Sibiila Oromiyaa rabbiin si biraa jiraatu. Waan akkasii yaaddin ta'e. Amiin inshallah garuu guddaa tokko galatoome dhugaa rabbii tu'een galata qabda. Tamasken. Agartee nama gaariidha. Yaa. Nama gaariidha immoo. Ani maaliif galateeffadhe yaani? Ajabnu. Laa ani wanta ni galateeffadheef siinuu walitti na fiduu kiyyaaf bakka. Mi amilii maal dhagaame isa arguuti amilii ibsa rakkinna qabu. Dhugaa rabbi gammachuu guddaan natti dhagaame yaani. Eshi. Irrifadhee bargisee ati safidhu dama biraa se'ee hogguun argu bakka ani irrifadhee maal gootaree homaa fi haasafa siddeebisennaan jaalli qarandoon bakka taasifaa murgettee kamsi dhagaamne wanni keessaa kana baay'ee jiraa beekaa wayii. Sirriidha baara akkaatii jettu 50 naaf laatee jira. Achi daalin jedhu ayisii kenna. Ayyee. Maashaallah. Juwaayi naaf godhe laakiin ana abdiin kun. Amin jedhi waa'ee dargaggudhaa. Amin jedhi. Gara si haa amin jedhi. Naayii sana amin hin jiru. Fuuma naan kadhattu hanga sana. Guys, warri ka'abaa bira jirtan du'aa godhaa biyyattii tanaaf warri dargaa keessatti. Maal balleessa mucaa kana miidhama onnee qabaayyuu walloo gooti. Mee amma maal gochuu qabaa taa'ifata. Mucaan kun miidhama onnee qabaayyuu onnee isaa fayyisti. Tantiillee akkasii. Iyyaaf ta'isallee tokkuma innis tabiraatiin miidhamee jira. Anis kabiraatiin miidhamee jira. Walittiin fayyaare indee garagaraa bara. Ana wanni garaa nyaata kaawwalaati mikee kun? Hin fayyisu. Aywa. Onnee tokko miidhe tokko hin fayyisa. Akka hin fayyisne. Nama siif awwalaami? Nama awwalaati? Jaalan jiraa miti jaalalti ijumaan nama qabdi jedhan nama san birallee jiraachuu baattu. Injiraa haala isaa amala isaa gisee argitu. Injiraa miti. Ati amma waa baay'een cirraa qabda. Ani sitti miira waa baay'ee tokkoffaa biyyoo bareedduu keessatti asii galee dhayxee makkartaami. Bakka biyya qabbattee dibittee naan haadha. Garuu ziyaarree du'aa inaaf godha akka ziyaaru garuu. Yaa kanama maal cirraa baay'ee qabdaa akka ibsaa ta'uudhaaf ishee galee.
Dhaqiitii qabadhu. Makka jirtayyuu. Yaa bismillah dii. Inshallah. Ibsaan bor ufumaa ofiitii. Dhaqii qabadhu dhaqii. Oromiyaa anaaman. Rabbii qabadhu waan beekuuf. Sidan kaa rabbiittillee kaa namaattillee waggaa meeqee eegisa jaatu shambartee. Eessi dhugaa rabbii. Naannanii jira miti. Hagam turte? Bubbulee dhiise bubbulee jira. Fakkeenya tilmaama nagaa. As beela kaa jirtaati. Eenyu? Harkaa qabdu si kaan jiru. Ani moo? Illaa alatti. Ai adima fakkaata. Yattii mushattir saaba dhuftee akka mushin jedhee saaba jajjabaadhu mala koftan jedhe ishee koftan jedhe nama jaalatan bira koftan ta'uu bareeda. Dhugaa hin. Inshallah. Abdiin kun du'a garuu harka rabbii jirti wanti hundumii sirrii. Harka rabbii jirti. Gin akka kanarra haadha xiqqoo si willash laayik. Amilees dhagaa'een. Kaama dhaqee wallahi. Injiraamira. Awwaala amma anaafinnoo walitti haasa'u guyyaa har'aati bar. Taaggash. Alhamdulillah rabbil alamin. Guyyaa har'aa guyyaa gammachuu har'aan tan. Amiin tiruun naa. Rabbii galeetti hedduu tokko si galateeffatu hin dhugaa. Rakkinna gabaabbii rabbii waliif isinaa dhiisu wallahi hamtuu isinirraa qabu wallahi. Bexaam yaammaadha wallahi ibsaa. Nama jaalatu amma nama jaalatu beekin zaman amma ulfaatu harma maal sitti malee isaa bagina already. Walii isinaa dhiisi du'aa godha isamin kaa dhaqeeti du'aa godha ibsaa. Nama jaalatu shamara nama jaalatu argatuun gisee kanatti isnaa easy. Aba dhaqii du'aa nu godha. Ani mootu inni. Ati kamaattu maal godha achi jira. Laa ani du'aa hamallee isiniif hin godhin jira miti fayyaa isiniif. Qofa godhi siin jenneef. Oromiyaa. Du'aa hin lammiidhaa godhi siin jedhe dhayitee jiru. Oromiyaa hunda godhu. Oromiyaa. Xiqqoo gamaa gamana deebi'aatii akka waan wal beektu kee jaalata eegaa wayi. Yoo firii ta'e. Wallahi akkuma bira haasaa ishii hin deebi'e onnoo ta'e. Aboo rabbii waliif sinaa dhiisu wallahi. Ayyee bahi goota. Oromiyaa nagaa ati laftu fi nagaa. Nagaa wallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inshallah tuwiin ammoo siraa bareeda hedduu takka. Neessa hikatu hin. Tuweenis bara jaanama bira jaalataa jira. Okkoo maa sodaatte garooti? Ay sodaanne. Taadhaa ka jaalatu dhugaa maatti nimni haga ibsaa jira wal. Ka jaaladdan ibsama. Tuween osoo hin taane. Gammaddeeree ata qabnaan haasa'u gaheetiif. Hedduu tokko mire hundi. Maaf hin gammadu. Dagatiin guyyaa kana kabajaa 26 Noovembar. Galatoomii kabajadha dhugaa rabbi hundi. Qallaali kabaja. Si deebisuuni? Eenyu naaf deebista? Cuyiiniin. Ani si wajjiyyuu kabar haasa'u ka barbaadu garuu galata qaba dhugaa. Isarraani waan ta'eef kaasi bara dhufeef. Rabbi sodaadhu maal ishee jaalatte garooti? Amalli maal manni kenna kanumaa bar manni kenna kana tiktoka manni kenna akkamitti isa sin argin. Manni kenna kana jechuudha. Bakki oollu bakki gallu barga tiktokuma ta'e. Indee akkamitti akkas. Namni amalli isaa akka tiktookii kanarra jiru dhabuu mala maal? Maanuun beekne kaa laakiin rabbi haa laffisu. Moo ta'ellee. Amaluma kiyya kana jaalatte. Kabiraawo. Kabiraawo. Bifa kee. Laa ilaaha ishee. Haala amala kee. Injira bakka istaayilli kee hunduu namatti tola dhugaa rabbi. Maashaa. Staayiling ana mootu intro kunju kutuin.
baay'ee bareeda. Areessa walitti dhuftanii bismillah. Araa isa caala wadhaadha si. Ay kagatiin dhiisi dhugaa. Soba ta'an. Kanaa jiru akkuma keetti sanuu. Yaa? Kaasi jalaa si dawwalaadha kun. Naa si jamara silkii isaan qabu. Kaasi maqaa fi si dawwalaadha akkam booda jedhees gaafachuus. Si asmara wal argine malee isa silkii isaan qabu dhugaa rabbi. Indee maal jechuudha ibsayyee. Hagam sirra ture? Waggaa geema biyaas. Waggaa Baay'ee dhaabalaante. Waggaa tokko guutuudha baraante bismillah. Garuu alhamdulillah fayyaa qaba. Ofin ajjeesne akka nama kaanii. namni fajjeesa. Namni akka mi'aa boka of ajjeesaa jiru. Rabbiraa mataa godhuufi. Waggaa tokko eegatee ati maa aga dura kaaba bira jirta kaaba dhaqxee du'aa himaan godhin. Ay godhadhee jira beektaa yaani daftee namaan qabalamtu du'aa hin tanilleen ima bobbulti. Garuu abdiin kun nuraan ma'ina. Maal jettee gooti? Yaa rabbi ibsaa kiyya godheen jedha. Akkana wajjin jiraatu. Akkasuma. Waa baay'eedha kan hundumaa dubbatu qaba indee. Inshallah bakka rabbiin waa yaaddise. Amiin. Haala kanaan maakin torba kaabara seentee du'aa godhu torba zoortee du'aa godhu. Haa gootu anis niin godha isiinis haa gootu maa rakkoon jira reema. Egaa isi ati qabattee godhu. Isiinis du'aa yaa gootu anis du'aa niin godha. Nulachuuraayyuu yaani qabale. Yeroo dhiyootti torban zoortee. Ati ammoo itti deebi'u kudhan godhi. Isiin meeqa goote ani meeqa godha. Isin torban gooteem. Yaani sitti dhiyaatti yaani ta'ullee danda'amaa jiru jennaan ati si jaalatta. Waanuma fi keetii si jaalattuuf yaa. Kiyya wanti 10 ta'eef. Jechuun ka caala lalagee rabbii qeebala jedheeti. Ergaati qabattee. Garuu asitti yaadi kaabisayyee. Ati Daftee murteessu. ati qabattee du'aa gootee egaa waan akaabaa. Naiba. Tokko isin gaafa neekistee ama torba zoorte ati dammoo gaafa isin torba zoorte booda 10 zoori. Inshallah. Cu'aan maaltu beeka rabbiin keessa illee tuyyiin akkuma buleessatti illee ta'u du'aa godhiif. Niilama qaba waan ta'eef. Kaasi kaastaa jalaa kaasi. Ay kaasuun barbaada. Si dawwalaa ni argamu. Kaasuun barbaada. Maal nagama? Nama wajji haasoo barbaadu nama wajjin haasoo barbaadu wajji haasaa jira miti. Kasi dawwalu gaafaa zooraa kootti sin jedhee si dawwalaa jira. Naai nama san yaani nama dhimma irraa qabu miti. Nama dhimma irraa qabu wajjin haasaa jira maal naa godharee na fayyadu. Wayitu inkiyyaa balaa fidde jedhiin.